Namni viidiyoo kana laalaa jirtan hundi keessan bilbila harka keessan irraa qabdu eegaa bilbila amma harka keessan irra jiru kana fayyadamuudhaan waan ajaa'ibaa akkaataa itti hojjechuu dandeessaniin isin barsiisa. Bilisaan isiniif hin kenna jechuudha. Linkii isiniif ka'ee tuqaa dhaqaatii daawunlood godhadhaa. Appilikeeshinii kana gonkumaa Play Store keessaan buusinaa. Kan Play Store keessa jiru guyyaa 7 qofa isin fayyada jechuudha. Eegaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessan ani shimeedha. Shimeemaan noota ajaa'ibsiisaan isin barsiisaa viidiyoo kan obsaan hanga xumuraatti laala sanatti aansuudhaan viidiyoon keenya yoo isin gammachiise yoo isinitti tole sooshaal miidiyaa keessatti sheer nuuf godhaa. Ashama hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo baga deebitanii gara peejii keenyaan nagaan dhuftanii egaa guyyaa irraa aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadee dhufee jira. Kanaan dura jechuudha peejii keenya irratti yeroo hedduu irra deddeebinee barreessaa turre. Namoota hedduuf waan hin galiniif jechuudha haalli itti fayyadame isaa bifa viidiyoo kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Bifa viidiyootiin isin qabadee dhufee jira. So kallattiimaan gara appilikeeshinichaas jennu jechuudha. Appilikeeshinii kana keessatti faayidaan isaa inni guddaan wantoota footoo keessan irratti jechuudha piicharii keessan irratti wantoota isin hin barbaachisne jechuudha wanta hin barbaadin tokko jechuudha piicharii keessan irra yoo mul'ate isa balleessuudhaaf isin fayyada jechuudha. Wantoota xixiqqoo jechuudha fuula keessan irrattis ni ta'a iddoo biraatti jechuudha yookaan background keessan irratti ni ta'a. So wantoota bifa bareeduudhaan isin balleessuudhaaf appilikeeshinii baay'ee isin fayyadudha. Haala gaariidhaan isinitti agarsiisa akka itti fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. So appilikeeshiniin isa kana appilikeeshinii kana baay'ee Play Store keessan buusina. Linkii viidiyoo kana gubbaarra isin kennuun seenaatii buufadhaa jechuudha. Appilikeeshiniin Play Store keessa jiru kun guyyaa 7 booda isin dalagu jechuudha. San booda qarshii isin gaafata waan ta'eef linkii nuti kennuun Play Store linkii nuti kennuun seentanii buufachuu dandeettan jechuudha. Appilikeeshiniin kun firiidha. Maallaqa irraa bilisa jechuudha. Maallaqa isin hin gaafatu qaama isinitti mul'isaa jira kun jechuudha. So kallattiimaan gara appilikeeshinichaatti seenna. Appilikeeshiniin kun isa kana fakkaata keessa yeroo bannu iddoo kanatti jechuudha faayilii iddoo filattanii isin agarsiisu albamii keessaa filadha jechuudha. Footoo piicharii linkii hedduun albamii keessa jira waan ta'eef jechuudha. Footoo albamii tuqa jechuudha. Okay, iddoo kanatti ammoo riisentiidha jechuudha. Footoolee fuuldura jiran naa baasa haala kanaan jechuudha. So amma iddoo kana tuqa jechuudha. Iddoo kana tuqee faayilii biraa keessaa filadha jechuudha. Footoo imeejis jedhu kana tuqa jechuudha. Haalli bilbila keessanii garaagarummaa bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa waan qabuuf haaluma bilbila keessanii isin kaa'aa jechuudha. Iddoo kanatti ammoo faayilii nan barbaades keessa waan jiruuf so suuraalee kanneen keessaa fakkeenyaaf amma footoo maskii kana fudhanna jechuudha. Nama footoo maskii kana irratti jechuudha waan tokko jechuudha waan barbaanne tokko balleessuu barbaadu. Fakkeenyaaf amma iddoo kana keessa maala balleessinu jennu fakkeenyaaf amma iddoo waan kana balleessuu yoo barbaanne jechuudha qubee kana qubee barreeffama isii footoo isii duuba jiru kana balleessuu barbaanne iddoo kamtu ni balleessina isin mul'isa. Duraan dursatti kun haa isin agarru jechuudha. Wantoota isin barbaachisne wantoota isin duuba jiran fuula keessan irra jiran kanneen balleessuudhaaf isin fayyada jechuudha. Wantoota xixiqqoo bifa beekneen balleessuudhaaf isin fayyada jechuudha. So amma iddoo kana object removal jedhu kana tuqa jechuudha. Wanti object removal jedhu kana istu kana tuqa jechuudha. Kino yeroo tuqu haala kanaan bifa beekneen gubbaarratti ni mul'ata jechuudha. Waan kana guutummaa isaa dibaa jechuudha. Guutummaa isaa haala kanaan ni diba. Tole kun haala kanaan dibee jira. Erga haala kanaan dibee booda gochadhaan iddoo gochatu kana tuqa jechuudha. Sitti kunis ni mul'ataara. Iddoo gochatu kana tuqa jechuudha. Wantichi amma reefu iddoo kana ture amma hin jiru jechuudha. Guutumaan guutuu haalaan beekneen balleessee jira jechuudha. Uummata tokko jechuudha waan beeksisa akka osoo hin kaa'in guutummaan guutuutti balleessee jira. Akkuma duraan turreetti kaa'ee jechuudha. Haala kanaan bifa baay'ee bareedaa ta'een nuuf kaa'ee jira jechuudha. Erga bifa kanaan haala kanaan waan barbaannu erga hojjennee booda erga balleessinee booda jechuudha waan akka barbaadan erga balleessinee booda iddoo kana tuqnee seef goona jechuudha. Seeftu galaarii jennaan. Seef ta'ee jira jechuudha appilikeeshinicha amma guutumaan guutuutti galaarii kiyya keessa. Piichariin dursu ture akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan isa kana kan amma immoo kun haala kanaan bareedee isa bahee kana jechuudha.
kunoo haala kanaan egaa hojjannaa jechuudha. Fakkeenyaaf irra deebi'ee isin mul'isaa jechuudha. Ammas salphaa waan ta'eef baay'ee salphaadha baay'ee. Amma iddoo kana filannaa jechuudha. Amma footoo biraa fakkeenya lamaffaa isin mul'isaa jira jechuudha. Fakkeenya lammaffaadha. Fakkeenyaaf footoo kanarraa amma miimoorii kana balleessuu yaalla jechuudha. Miimooriin kun akka mul'anni barbaada jechuudha. Dursa dogongoraan galtee ammoo akka mul'anni barbaada jechuudha. Fakkeenya lammaffaa isin mul'isaa jira. Ammas iddoo kana tuqnaa. Iddoo kana yeroo tuqnu kunoo bifa kanaan dibnaa jechuudha. Guutummaa qaama ishii dibnaa jechuudha miimooriitti. Wanta balleessuu barbaannu sun yeroo hundayyuu qaama isaa guutummaa dibnaa jechuudha. Goojannaan amma akkuma reefu isin mul'isa bifa kanaan goojannaan. Waaw! Kunoo baddee jirti jechuudha miimooriittiin haala kanaan. Wanta hundayyuu waan barbaanne jechuudha. Tasa yeroo garaagaraa jechuudha. Footoo bareedaa wayii kaanii piicharii bareedaa wayii kaanii jechuudha. Yookaan fuula keenya irratti qaama keenya irratti wanti wayii mul'achuu danda'a jechuudha. Yookaan wanti wayii nurra taa'uu danda'a. So wantoota akkasiisan footoo keenya irraa dhabamsiisuudhaaf appilikeeshinii baay'ee nu gargaarudha jechuudha. Appilikeeshinii kana buufachuudhaaf linkii armaan ol viidiyoo irra isinii kaa'ee tuquudhaan seentanii buufachuu ni dandeettanii. Akkuma isiniin jedhe appilikeeshinii kana piloostoorii keessaa hin buusina. Kan piloostoorii keessaa guyyaa 3 or guyyaa 7 irra isin turu jechuudha. Qarshii isin gaafatan booda appilikeeshinii akkana kuni. So appilikeeshinii linkii gubbaarra jiru tuqaati seenaatii buufadhaa itti fayyadamaa jechuudha. Haalan isinitti agarsiisa kanaan. Footoo kana seef gochuudhaaf akkuma reeffatiin argee gara galaarii dabarsaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo barnoonni keenya kanarraa kanumaan raawwatee jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nageenya keessan qaccee addunyaa geettan hundatti isin haa baay'atu. Ani Shakuudhaa Qaana Pireesirraa baay'ee.